Yooyyaa fayyadamtoota chaanaalii yuutuubii UG Miidiyaa baga nagaan gara barnoota kennaa dhuftanii barnoota isinii qooduu barbaadu maalidha? Akkamiin akka warra hattoota yookiin immoo haakeroota ta'an akkamiif irraa akka ittisuu dandeenyu isinii ibsuu barbaada. Akkuma beekamu waraana addunyaa kanaa bakka afuritti qoodama. Tokkoffaan waraana lafaati, lammaffaan waraana qilleensaati, sadaffaan waraana bisaaniiti yookiin bishaaniiti, arfaffaaf kadhumaa immoo waraana saayiberiiti. Waraanni saayiberii kan hin mul'anne garuu sooftiweeriidhaan kan munyuqu warroonni beekumsa isaa qaban yookiin haakeroon siistem garaagaraa fayyadamuudhaan paaswoordii yookiin immoo lakkoofsa icciitii yookiin jecha icciitii cabsuudhaan qabeenya baay'ee hatuu, sekuriitii biyyaa icciitii baasuu, meeshaalee waraanaa kan hin hojjenne godhuu, akkasumas immoo iimeeliiwwan namoota dhuunfaa cabsuudhaan icciitiiwwan dhuunfaa namootaa baasuudhaan qabeenya adda addaa gaafachuu danda'an isaan. Icciitii sana nama jalaa qabatanii ka'anii maallaqa fidaa wanni jedhamu hin jira waan ta'eef, akkasumas immoo rakkoon namoota baay'ee fayyadamtoota meeshaalee elektirooniksii baay'een kenna maalidha? Paaswoordii hin dagannaa yookiin paaswoordii laafaa goonaa jechuudha. Paaswoordii istroongii hin goonu. Sababni paaswoordii laafaa goonuuf akka qaabannuuf garuu paaswoordii istroongii goones paaswoordii keenya qaabachuu akka dandeenyu isinitti mul'isa barnoota irratti. Gara barnoota keenyaa osoo hin darbiin sabskiraayib godhuu hin dagatinaa, laayik illee godhuu hin dagatinaa. Laayik godhaan eegaa gara barnoota keenyaa dabarru. Barnoonni keenya irraa akkamiin paaswoordii jabaa ta'ee akkuma duree irratti ibsamuuf yaalametti akkamiin paaswoordii jabaa ta'e qopheeffanna akka jedhudha kan irratti xiyyeeffatu. Paaswoordii jabaa qopheeffatuudhaaf seentensii yookiin immoo hima yeroo baay'ee fayyadamtan immoo hin dagatamne baay'ee poopulaar ta'e qabadhu keessa keetti yookiin keessa keessatti qabadhaa. Hin beekamu. Seentensiin kun garuu seentensii qaabatamu ta'uu qaba jechuudha. Yookiin himni kun hima qaabatamu ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya jalqabaarra akka jiru my mother name is Tarrii jedhama. Fakkeenya jalqabaarra ilaaltan. My mother name is Tarrii jedha. Maqaa haadha kiyyaa Tarrii jedha. Garuu qubeen jalqabaa booldi ta'eera. Jechi tan irratti immoo qubeen lammaffaa booldi ta'eera. Jechi sadaffaa irratti immoo qubeen jalqabaa booldi ta'eera. Jechi arfaffaa irratti immoo qubeen lammaffaa booldi ta'eera. Jechi isa dhumaa irratti immoo qubeen jalqabaa booldi ta'eera jechuudha. Akkas jechuun jechuudha. Randomilii yeroo gootan osoo hin ta'in callisanii randomilii osoo hin ta'in siikwensii isaa eeggatee ta'uu qaba jechuudha. Giraafiin kun ol gad ka'a jechuudha yeroo deemu jechuudha. Akka sammuu keenya keessatti akka paaterniitti yookiin immoo akka attachmentiitti akka sammuu keenya keessaa qabatamu nu gargaara jechuudha. Fakkeenya qubeen jalqabaa booldi waan ta'eeruuf tokko barreessina. Kan lammaffaa booldi waan ta'eef lama barreessina. Kan sadaffaa tokkoffaarra waan booldi ta'eeruuf yookiin gurraacheeruuf tokko barreessina. Kan iizii irratti illee immoo lammaffaan booldi ta'eera waan ta'eef lama barreessina. Inni dhumaa immoo tiin yookiin immoo qubeen jalqabaa booldi waan ta'eeruuf booldii barreessina jechuudha. Hanga ammaa ifadhe abdii qaba. Achi hint. Fakkeenya yeroo kompiitara keenya bannu hint jedha. Hintii 12 tokko godhuu dandeettiin jechuudha. Eessarraa kaatanii seentensii keessa irra hundooftanii isin duuba gara mirgarraa gara bitaa fudhatu dandeettan. Fakkeenya ayii booldii gootanii essii dhiichanii ammallee ayii booldii gootanii neemii irratti immoo emmii booldii gootanii akkasaniin mirga gara bitaarraa gara mirgaa akka feetan godhuu dandeetta isin jechuudha. Kun hintii kana osoo namatti himaa ooltanii abbaan fedheyyuu siisteema kanatti tilmaamuu hin danda'u. Why? Because namoonni baay'ee maqaa keessan maqaa namoonni isin beekan osoo haaka isin godhuuf deemu maqaa keessan, maqaa faazarii, maqaa haadha mana keessaa, haadha mana keessanii yookiin abbaa mana keessanii, maqaa daa'ima keessanii, maqaa konkolaataa keessanii, maqaa laaptooppii keessanii yookiin siiraal nambarii meeshaalee elektirooniksii keessanii baay'ee tilmaamuu danda'an malee himoota akkanaa tilmaamuu hin danda'an waan ta'eef hima akkanaa fudhattanii bifa kanaan hintii lafa qabuu dandeettan jechuudha. Achiin booda qubeen jalqabaa maali?
M fudhan. M meeqaffaa irratti argama? Tokkoffaa. Kanaafuu M1. Oon maasirratti oon boollii ta'eera. Kanaafuu O barreessine lammaffaarra maal fudhanna? O barreessine lama barreessina jechuudha. Oon lammaffaarraa waa argamu jechuudha. Neem kan jedhu irratti eenyu jalqaba guddaadha? Nidha. Inni barreessine tokko fudhanna jalqabaarra waan jiruuf jechuudha. Bifa kanaanii paasoordiin kennamaan ta'e jechuudha. M1, O2, N2, S2, T2 dha jechuudha. Isa kana irra deddeebitanii qabattan hin qabatama. Garuu even if yoo dagatamee iyyuu my mother name is Tarri jettanii barreessanii sequence waanii kana qabachuudha paasoordii keessan. Kun tokko paasoordii kan dagatamne godha. Lammaffaa immoo akka haakeroonni isin hin cabsine godha jechuudha. Yookiin immoo daataa keessan cabsine kan fudhanne isin gargaara jechuudha. Gara hima lammaffaa deemnu. Adama is headquarter of East Africa. East Shawa zone, sorry. Adama is headquarter of East Shawa zone. Adamaan magaalaa guddittii Shawaa Bahaati. Eega jenne godina Shawaa Bahaati eega jenneen booda hima kana qabachuun dirqama jechuudha. Hima kana sammuu keessatti hima kana caala salphaas qabatuu dandeettani. Garuu paasoordiin keessa minimum 8 kaaraakter osoo ta'e minimum yoo xiqqaate 8 kaaraakterii yookiin immoo kaaraakter jechuun lakkoofsa qubee ispeeshaal kaaraakter yookiin immoo mallattoo raajii mallattoo gaafii yookiin muraa gara fuulduraa gara duubaa ta'uu danda'a. 8 kaaraakter osoo ta'e baay'ee bareeda yookiin dansa. Kanaafuu Adaamaa kan jedhu irratti daan maal ta'eera? Boolli ta'eera. Itti aansinee iizii irratti tokkoffaa irratti ayin boolli ta'eera. Heeddiin immoo lammaffaa irratti boolli ta'eera. Darriin isin kiwwilii fayyadamuu dandeettanii garuu oof kan jedhu tokkoffaa irratti boolli ta'eera. Iist kan jedhu lammaffaa irratti boolli ta'eera. Shaawaa kan jedhu irratti kan jalqabaa irratti boolli ta'eera waan ta'eef tokko. Zoon irratti immoo lammaffaa irra waan jiruuf lama fudhanneerra jechuudha. Hintiin kenna maal ta'a jechuudha inni kana 21 tuuta jechuudha. Isin sirii godhuu dandeettan jechuudha siistema keessaniini. Achi paasoordii isaa koomentii irra naa barreessa akka hubattanii akka hordofaa turtanii sirriitti akka hubadhu. Meebii ibsa kiyya irra rakkinni yoo jiraate akka fooyyessu koomentii paasoordii kanaa Adaamaa is headquarter of East Shawaa Zone kan jedhu kana koomentii irratti naa barreessa paasoordii isaa baasaati. Wantoonni dabalamuu qaban kan jettan yoo jiraate wantoonni fooyya'uu qaban kan jettan yoo jiraate wantoonni hir'ifamuu qaban kan jettan yoo jiraate koomentii irratti naa barreessaa. Sagantaan keenya barnoota kana fakkaata. Horaa bulaa deebana.